السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di hama le video baru abu ke cara ara wata kasinggazi zorbade duga wata kasinggazi zorbade yo amila jada mo abaje daga furtata inshallah. So ile namni baje ni linki dera bakkenya fi singazi danda daga singazi sa okay fakkenya amma fakkenya linkin kun dera da anam linki kana ay sene ise gafsata akam bene barbare cha linki kun waja kana keessatti gafsatani alkaze cha yero baay'ee jedhaw danda kono anam kiyya baname jiraayu achi booda immoo as gubbaa kana tuqxanii jechaadha bakkanaani achi booda immoo tuqxatanii achi booda immoo linkii koppii gootan ay fidan jechaadha maqaa isaa kana bichaa immoo asi barreeffattanii akka isin jalaa banne eenyu akka ta'e inni maqaa isaa naa fidee jira ani immoo kana bichaa jalaatti darbuu danda'a jechaadha. Achi booda immoo akkuma beekamu kun bakka kanatti jechaadha ay tuqxanii achi booda linkiin kiyya kun isa kana achillee kun ay jira jechaadha. Linkiin gaaffatee jechaadha. Linkiin kun asitti as ay jira asitti immoo gaaffatee jira jechaadha. Achi booda isa kana asii fuunee keenya gara Facebook kana goona jechaadha. Asitti immoo akkanatti as dhufaa jechaadha. Kun kan malee kan koppii godhe jechaadha. Garuu yoo ani post godhe hin deemu fakkeenyaaf isa akkana gootan jechaadha. Achi booda immoo fakkeenyaaf erga jala kaachuu barbaadan immoo akkana gootanii indagana deebi'ee jechaadha. Yoo erga gubbaan kaachuu barbaadan jala gasiixanii ergaa keessan gubbaa kanarraayyeen linkii kana akkana godha akkas godhatanii kun itti fufan jechaadha. Achi raawwata immoo inni jala gad deemu yoo walatti linkii jala gasiitan jechaadha. Achi booda abbaman barbaadee linkii kana fudhachuu danda'a. Akkas inshallah ka Facebook ammoo Facebook irraa fakkeenyaaf linkii eenyu fakkeenyaaf linkii nama wayii hin jaalanaa jennu fakkeenyaaf linkii abumaas kana viidiyoo isaanii haa ta'u asa kana gattuina okay anaan kennu jechaadha linkii naaf hin kennu deeka alte kanaa amma kun linkii asitti naa kenna linkii isa kana koppii godhee as dhufa jechaadha. Achillee akkuma reefii kun asitti deebi'aa as godhaa asi barreeffataa sagantaa waa'ee kana maal mata dureen isaa gargaarsa akka itti beekan qabachuu qabda reekaa akka hin daganneef. Akkana gootanii achi booda bakkuma kana malleen bakka nama inni jira jechaadha. Adeetanii jira gargaarsa illee gargaarsa jedha. Isuma kana fuutanii booda immoo linkii kana jechaadha seentanii gubbaa kanatti isin gara lama dabarsuu dandeettanii bakka kanatti tokko mani kan malee ani godhatanii
barbaadataa jira kun dhufee jira. Achi booda kun viidiyoon nama kanaa jira. Gattu jechaadha. Ani immoo yoo poostii godhe ni deema jechaadha. Akkana garuu ani immoo poostii godhaa. Maaliif waan uummata keenya gargaaraa jiru waan natti tola jiruuf poostii godha jechaadha. Kun hojii dhufee jira. Achi booda asumaan daawwatu godhatanii achi booda akka viidiyoo keessatti yuutuub irratti fidachuu dandeettanii tiktook jala fidachuu dandeettan jechaadha. Walumaa rakkoon qabu jaalla viidiyoo akka barbaaddanii daawwatu isinii godha jechaadha. Akkana fakkaata. Barnoonni kiyya gaarraa kana. Sagantaa barnoota biraatiin hanga walitti deebinu inshaallah. Tanuma like subscribe gochuun ni jabeessa. Tana fakkaata. Akkasii ergaa hedduu fakkeenya isinii godhee jira. Waan hafee yoo jiraate nagaafachuu dandeettan inshaallah. Kun fakkeenya amma liinkiilee baay'ee keessaa qaba. Liinkii baay'ee as keessaa qaba jechaadha. Liinkii akkana jedhamu. Kanaaf inni kun akka hin daganneef jechaadha. Gollee makam kiyya wanta itti jaalachuu danda'u jechaadha. Akkasii rabbi keeraa godhuu yoo sitti tole yoo jaalattanii komantii gootanii ammallee inshaallah waan biraa isinii qaba waan jajjaba hedduu isinii qaba. Kanaafillee yuutuubii jala dhaqaatii subscribe godhaa. Akka waa baay'ee irratti ni hojjetu inshaallah waan baroota qabu wantoota akkana kana wal qabatee karaa salphoo ta'een jechaadha. Akkasii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.